hiyyeetti akkamii akka isheen taate isin hin beektanii gooftaa ko. Osoo nuti hibalxaal jennu isheen dugda duubaan gortee hojii ishee hojjetti ture. Edaa obbo hibalxaal hojjeta isaaniif qacaramiti ture. Daandii keenya nu jalaa hatteetiin bar hojjettoota keenya illee kan isheen ariiteef hojii keenya nurkaa fudhatte. Kanaaf immoo gatii kaffaluudha qabdi. Gooftaa ko sinnu ajajaa malee nuti qophaa'oodha. Miti moo dhiiroo? Callisaa bee. Calliste odeessita. Yeroo sannaa qulqulleessaa isiniin jecha nama dhuunfadha moo dhaabbatadha jedhee naaf qulqulleessaa osoon isiniin jedhu ati amma asii odeessita. Amma raftee reefaarraa akka dhiiraatti dhaadatta. Kana booddee maal fidda? Mee natti mimee maal fidda? Isheenis sidha homaa wanti natti irratti waan hin jirreef haadha kan biraa nan barbaachisu. Ati anaan nageessa. Haadha kan biraa kan qabu yaaduun anaaf ganumsadha. Amman siin ganuu ammoo du'uu koon filadha. Mucaako waan du'u natti fakkaateetu bar. Anis barbaadeetani jetteetu. Du'i kaa? Du'e gaa? Akka mucaa haatirraa duute tokko ta'eetan itti fufa. Malee akkamittiin ani kana haadha biraa barbaacha deemu? Harmee kun waan akkamii gara jabina akkamiiti? Abbaan koo itti natti himu sa'aatii sirrii fi mijataa eegaa ture. Lamaan keessanitti mufadheera. Lamaan keessanitti yuugaddeera. Akka waan na dhiibdaniittidha kan natti dhaga'ame. Ati anaaf haadha guutuudha. Kanan beeku isadha. Waaqnis kanaaf jecha cubbamaa kan na godhu yoo ta'e anatti haa gaddu. Jaalala siif qabu eenyuufiyyuu dubartiin hin beekneef isiniru. Abbaa koo hin dadhabiin. Dubartii itti jettu kana gonkumaan argadhu.